Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Godina Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti dararamni waraana mootummaatiin uummata nagaa mudataa jiru yeroodhaa gara yerootti hammaataa jiraachuun himame. Aanaalee Ilfataa fi Aambootti waraanni mootummaa uummata irratti dhukaasee qeerraa buqqisuun konkolaattota hiriirsee qabeenya hawaasaa fe'ataa jiraachuu jiraattonni ibsanii jiru. Ajjechaan lammiilee nagaa saamichii fi qe'ee uummataa gubuun gochoota guyyaa guyyaan waraana mootummaatiin uummata godinichaa irratti raawwatamaa jiran ta'uu kan himan maddeen odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork uummata dararuun falli argamu hin jiru jaani. Godina Shawaa Bahaa aanaa Lumeetti guyyaa 3 dura waraanni mootummaa hamaamota cidharra jiran irratti haleellaa raawwateen lubbuun namaa dabruun dhaga'ame. Hamaamota baay'inaan 26 ta'an maatii misirroo dabalatee mana keessaa butamuun erga hidhamanii guyyaa 3 dabranii jiru. Qurxummii balleessuuf galaana gogsuu dhaadannoo Joonsin Bilxiginnaa Oromiyaa keessatti duguuggaa sanyii raawwachaa jira kan jedhan jaarmiyaalee fi dhaabbileen gargaarsaa ajjechaa jumlaa kan namoota qulqulluu irratti gaggeeffamaa jiru balaaleffachuun ibsa baasuu irratti argamu. Isaan keessaa Oromiyaa Support Group fi Koongiresiin Dantaa Somaalee gocha godhamaa jiru kana yommuu balaaleffatan duulli Tiwiitara gocha faashistummaa kana balaaleffatus qophaa'eeti jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee garaagaraatti maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun hawaasni dirqiin bosonatti bobbaafamaa jiraachuun himame. Aanaalee Guduruu fi Abbaay Coommaneetti dirqama kanaan wal qabatee hawaasni gidirfamaa jiraachuu kan himan maddeen odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork namoota dirqama waboo adamsuu kana irratti hirmaachuuf humna hin qabnellee ajjeesuu hidhuu fi dararuutu mul'ataa jiru. Aanaa Guduruutti kaleessa manguddoonni 2 sababuma kanaan ajjeefamuu ibsanii jiru. Salaalee aanaa warra Jaarsoo keessatti waraanni mootummaa namoota nagaa 18 jumlaan fixuun dhaga'ame. Waraanni kun manneen qonnaan bultootaa 50 caalaa ibidda itti qabsiisee barbadeessuullee himu jiraattonni. Namoonni ajjeefaman kunneen cidharraa qabamanii mana hidhaa bulfamanii guyyaa tokko booda rasaasaan rashanamanii jiru jiraattonni. Duulli Tiwiitaraa waraana Oromiyaa irratti labsame balaaleffatu har'a adeemsifamuuf jira. Qindeessitoonni duula Tiwiitarii kanaa akka jaanitti duulichi akka sa'aatii Itiyoophiyaa galgala sa'aatii 2 irraa jalqabee adeemsifama. Duulli Tiwiitaraa kun shoorarkaa fi ajjechaan jumlaa mootummaan deeggaramuu Oromoo irratti taasifamaa jiru dhuma haa argatu mata duree jedhuun adeemsifamaa jaanii jiru. Mootummaan xiyyaarota waraanaa fi dirooniin uummata nagaa haleelaa jira kan jedhan qindeessitoonni kana malees mootummaan gochaa duguuggaa sanyii raawwataa jiruuf humnoota idileen ala gara shoorarkeessaa faannootti dhimma bahaa jiraachuu himu. Gocha duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwatamaa jiru dhaabsisuuf hawaasni addunyaas xiyyeeffannoo kennuu akka qabu ibsaniiti jiru. Duula Tiwiitarii kana irratti Oromoonni firoonni sabichaa fi quuqamtoonni mirga namaa hunduu akka hirmaataniif yaamichi dhiyaatee jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon ammaaf qabanne isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa istiidiyoo keenya Horn Raatebiruu irratti isiniif dhiyaataa gama kiyyaa nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen afaan hordofaa.